Akkam jirtu fayyaa keessanii maatii damee entertainmentii har'ammoo walii wajjiniin elements of culture or aspects of culture kan jedhu walii wajjiniin ilaalla. Part 10 jechuudha. Sana dura garuu mee quizii wantoota ammammaatti barachaa turre keessaati walii wajjiniin waama xinnoo ishee gaaffii muraasa walii wajjiniin ilaalla. Okay, quizing jalqaba akkas jedha. Of the following one is not among the classical anthropologists, you know. A. Evans Pritchard, B. Bronslow Malivoxi, C. Charles Darwin, D. Edward Taylor. Deebiin isaa isa kamidha as keessaati? Deebiin isaa Charles Darwin jechuudha. Sababni isaa immoo Edward Taylor fi Bronslow Malivoxiin yeroo darbe akkuma laallee aadaa ammaa inni waan jedhu irratti definition nuu kennaa turani. Kanaafuu inni sirra jiru Charles Darwin immoo naturalist waa'ee evolution irratti kan inni xiyyeeffate waa'ee sanaati kan inni hojjechaa ture. Evans Pritchard jennu immoo social anthropologist dha. Kanaafuu deebiin isaa C ta'a jechuudha. Gaaffiin inni lammaffaa culture is characterized by all except one. Akka jechuun amala aadaa kan hin taane as keessaa tokko jiraadha. A. Learned, B. Adaptive and maladaptive, C. Static, D. Integrated. As keessatti yeroo darbe yeroo baranne amaloota aadaa yookiin immoo characteristics of culture irratti inni jalqaba learned dhanne hin baratama aadaani jiiniidhaan wanta darbu miti inni irra akkasumas adaptive and maladaptive dhanne irra even integrated dhanne irra integrated jechuun immoo disorganized miti inni tokko yoo jabaatee dhaabbate inni tokkos duukaa jabaatee dhaabbata yoo inni tokko kufe aadaa keessatti wanti ta'e tokko keenyaa fi roolii dhiirri maal hojjechuu qaba shamarra maal hojjechuu qabu isa jedhu irratti hawaasa keessatti arrange ta'ee jira jechuudha. Inni sirra jiru static inni jedhu kuni deebii ta'a jechuudha. Maaliif amala aadaa miti static tuun taane aadaani dynamic jijjiirama yeroo yerootti. Kanaafuu amala aadaa kan hin taane static inni jennu kuni amala aadaan qabu ibsuu hin danda'u. Kanaafuu aadaan maaloo dharee dynamicidha yookiin immoo change wanta ta'udha. Guyyaa guyyaatti wantoonni haaraatti daddabalamaa deemu. Kanaafuu deebiin isaa C ta'a jechuudha. Gaaffiin sadaffaa the process by which children learn the rules and values of their society is A. Acculturation, B. Inculturation, C. Adaptation, D. Adoption. As keessatti maatii tokko gidduutti mucaan tokko dhalatee aadaa afaan seerota jiran maatii gidduutti kan inni baratu maal jedhama asa jedhudha. Yeroo darbe ilaallee turre kana yaadattu yoo ta'e deebiin isaa inculturation jechuudha. Mee barumsa keenya isaa har'aatti dabarraa aspects of culture or elements of culture waan jedhu akkas jechuun aadaan of keessaa maal qabataa yookiin elementiin aadaa keessa jiru maal inni isa jedhudha. Walumaa gala aadaan wantoota ijaan argaman ijaan hin argamne of keessaa qaba. Dhibboo, oduu durii, mammaas wantoota kana kan fakkaatan seerota adda addaa afaanonni illee kastameen duudhaa wantoota adda addaa aadaa kana keessa jiru. Aadaan kun immoo elementoota gurguddaa lama qaba yookiin aspektii gurguddaa lama qaba. Inni jalqaba maateriyaaliidha. Inni lammaffaan non material cultureidha. Kun lamman isaanii garaagarummaan isaanii maa inni isa jedhu waliin ilaalla. Material culture jechuun wanta namni harkaan hojjetedha. Harkaan hojjetee aadaa isaa eenyummaa isaa ittiin ibsachuudhaaf kan inni itti fayyadamu kun material culture jedhama. Fakkeenyaaf toolsota adda addaa ta'uu danda'a. Furniture, building, dams, road, bridge wantoota adda addaa wantoonni ijaan arguu dandeenyu wantoonni nuyi harkaan qaqqabachuu dandeenyu hundumti isaanii material culture jedhamu
Maaliif ijaan arguu dandeenya, harkaan qaqqabuu dandeenya. Namatu immoo hojjeta sumayyuu immoo. Namatu hojjetee ittiin aadaa isaa mul'ifachuuf, ittiin eenyummaa isaa saba biraatti beeksifachuuf jechatu itti fayyadamu jechuudha. Kanaaf material culture jechuun wanta nuyi ijaan arguu dandeenyu, wanta nuyi harkaan qaqqabachuu dandeenyu, namni immoo kan hojjete jechuudha. Inni biraan immoo non material cultureedha. Inni kun immoo ijaan arguu hin dandeenyu, objective miti, wanta nutti mul'atu, wanta nuyi harkaan qaqqabuu dandeenyu yookiin immoo ija keenyaan ilaaluu dandeenyu utuu hin taane irra caalaasaa yaada keenya. Hawaasa keessa wanta kun yaada keenya miti. Isa nu jechuu dandeenyu. Akkas jechuun keenyaaf attitude nuyi qabnu hawaasa kana keessatti akkaataa nuyi itti haasofnu, amantaan keenya, wantoota nuyi dhalootatti dabarsaa dhufne oraalii jechuudha. Afaanumaan dhaloonni baraa kan dhufe barreeffamee hin jiru, garuu namni hundumtuu sammuu isaa keessatti qabatee deema wanta sana. Kun aadaa keenyatu nayyamu jedha, kana kun aadaa keenya jedha. Fakkeenyaaf ayyaanota waggaa fa'aa kan kabajamanii ta'uu danda'a. Wantoota ayyaanaa kan wal qabatan namni hundumtuu sammuu isaatti beeka. Garuu barreeffamee bifa barreeffamaatiin wanta taa'e miti. Amantaadhaan kan wal qabate ta'uu danda'a. Haala bartee hawaasa kana keessa jiru ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf Oromoo keessa yoo dhufne dhibboo, oduu durii fi mammaasota adda addaa kana amma kuni maatiin ta'anii ijoollee isaanii barsiisu. Dur abbaan taa'ee mucaa isaa barsiisaa, haati teessee mucaa ishee durbaa barsiisti. Just wantoonni akkasii kuni wantoota dhalootatti darbanii sammuu namaa keessa jiranidha. Yaada namoota duriifaa kana fuudhanii dhaloota kana barsiisuu, akkaataa itti dur namni hojii hojjetu bifa intiniitiin, bifa fakkeessuudhaan uumanii sammuu namaa keessatti fiduu. Wantoonni kun hundumti isaanii non material culture jedhamu jechuudha. Egaa non material culture inni jennu kun immoo of jalaati aspektii kan mataa isaatii qaba. Innis norms kan jedhamu jira. Norms jechuun seera hawaasa keessa kan hin barreeffamne garuu namni hundumtuu sammuu isaatti qabatee kan deemu seera hawaasi kun ittiin wal bulchuudha. Amma akka biyya keenyaatti modernii kana yoo fudhattanii constitutionii jira, seerri jira. Namni tokko balleessaa isaatiif gaddabamuu qaba karaa seeraa jechuudha. Hawaasa kana keessa garuu seera kan hin barreeffamne namni kamiyyuu sammuu isaa keessatti beeku, dhalootatti darbaa kan dhufe jechuudha. Seerri kun immoo yookiin immoo noormisiin kun immoo hawaasaa gara hawaasaatti garaagara. Akkaataatti namni waliisaa yookiin hawaasi waliisaa adabu kuni seerri kun yoo kana goote kanaan adabamta, yoo kana gochuu baatte immoo kanaan adabamta. Isa jedhudha laan noormisiin kun seera. Isinii galee seerri kun immoo bakka lamatti qoonnee ilaaluu dandeenya. Isa jalqabaa folkway jenna. Folkway jechuun fakkeenyaa fi adabbii balleessine tokkoof adabbii nuyi adabamnu. Adabbii isin jedhamu garuu wanta qalal jedhe fakkeenyaa fi ilaalcha badaa namni nuu qabaatu yoo nuyi waa balleessine fakkeenyaaf taaksii keessattuu teenyu taaksiin guutuudha. Hundi keenya immoo dargaggoota kan taaksii kana keessa jiru. Jaarsi wayii dhufanii yoo wal lixanii dhaabbatan jaarsi sun dhaabbachuun isaanii nuyi taa'uun keenya hawaasa kana keessatti fudhataman qabu. Kanaafuu folkway isheen jennu kun namni ilaalcha badaa nuu qabaataa jechuudha. Adabbii isaa mana hidhaatti geessanii nama ajjeesuu, nama garafu, nama reebu kana miti. Ilaalcha badaa hawaasi namaaf qabu jechuudha. Balleessaan balleessineef isheen guddis badiidha. Isheen kabajan beektu isa namni nuun jedhu jechuudha. Adabbii ishee xinnoodha. Inni lammaffaan immoo mores jedhama. Mores jechuun folkway irra xinnoo ishee fooyya'aadha. Akkas jechuun balleessaan balleessine sanarratti hundaa'ee adabbii
hawaasi kun nu adabu kan hin barreeffamne garuu hawaasi kan inni ittiin nu adabu kana jechuudha. Egaa asitti nama ajjeesuu ta'uu danda'a, hanna ta'uu danda'a, balleessaa kan biraa gurguddaa ta'uu danda'a. Isaan kana gaafa balleessinu hawaasa keessatti ilaalcha badaa qabaannaa, ilaalchi badaan immoo sasalphaadha, fookweessa jennudha. Inni moorees jennu kun garuu adabbiin adda addaa jiraachuu danda'a nama balleessaa kana balleesse irratti jechuudha. Adabbiiwwan jiran sana keessaa fakkeenyaaf isa jalqabaa yoo fudhattanii reebuu ta'uu danda'a, qaama isaarra miidhaa geessisuu ta'uu danda'a, kan biraa hojii akka inni dhabu gochuun danda'ama, kan biraa exclusion gochuu yookiin immoo hawaasa keessatti fudhatamtii akka inni hin qabaanne gochuu ta'uu danda'a, kan biraa ajjeesuu illee ta'uu danda'a. Kanaafuu hawaasa kana keessatti sababa seera sana eeguu dhiisneef hawaasni kun kan inni ittiin nu adabu adabbii isa cimaadha jechuudha inni kun. Kanaaf dirqama hawaasa tokko keessa jiraanna taanaan seera hawaasi sun qabu, duudhaasaa, aadaasaa kabajnee wajjin jiraachuun dirqama keenya jechuudha. Kanaafuu adabbiin kun immoo hawaasaa gara hawaasaatti garaagara ta'uu danda'a. Akkuma kana immoo aadaa tokko keessatti inni tokko jira, aadaa isa tokko keessa immoo inni tokko hin jiru. Kanaafuu garaagaradha iddoo kanatti. Walumaa gala namni balleessaa kana balleesse adabbii isatti murtaa'es fudhateetu gara hawaasa kanaatti deebi'a jechuudha. Inni biraan immoo values isa jennudha. Inni kunis elementii non material culture keessaa isa tokkodha. Values jechuun standardiidha. Hawaasa keessa kan jiru kun gaariidha, kun gadheedha, kun bareedaadha, kun fokkisaadha. Isa hawaasi jedhu jechuudha. Hin barreeffamne garuu hawaasa keessa jira. Akkas jechuun maanni keessumaa simachuun gaariidha. Hatuun badaadha yookiin gaarii miti, fudhatama hin qabu. Waan qajeelaa gochuun gaariidha. Isa hawaasi jedhee gaariif hamaa yookiin badaa adda baasee kan inni beeku hawaasi kun jechuudha. Kuni istaandardii yookiin immoo safartuu hawaasi kun ittiin kun gaariidha, kun gadheedha jedhee lafa kaawwachuudha. Inni biraanii beliefs isa jennudha. Kunis akkuma kana non material culture keessatti ramadamaa yookiin immoo elements of non material culture isa jennudha. Kuni amantaa yookiin immoo wanta yaada hawaasa keessa jiru kamtu dhugaadha, kamtu soba isa jedhu assumption hawaasa keessa jiru. Fakkeenyaaf warri Ameerikaa barumsi gaariidha, sirriidha, barumsi gaariidha akka walii galaatti. Barataan tokko immoo baratee evaluate ta'ee qormaata qoramee gaaffii gaafatamu kan afaanii kan barreeffamaa darbee riizaaltii inni fidu yookiin deebiin inni fidu sun immoo beliefsiidha yookiin immoo belief. Kun immoo maal jechuudha? Valuuni barumsi gaarii ta'uusaa san nutti agarsiisu. Beliefsiin immoo adeemsa mucaan sun yookiin immoo barataan sun ittiin evaluate ta'ee dhufe sun gaarii ta'uusaa assumption yaada sana agarsiisa. Walumaa gala belief inni jennu kuni true or false assumptionidha. Yaada hawaasa keessa jiru isa dhugaaf isa sobaa isa hawaasii sammuu isaa keessatti qabatee deemudha jechuudha. Kanaaf walumaa gala kana fakkaata yeroo dhufutti kan nuyi walii wajjin ilaallu cultural unity and variations achi jalatti immoo universality jira, generality jira, particularity of the culture kan jiru jira. Kanaaf warreen kana waliin ilaalla. Masitti turtii gaarii subscribe, like, share gochuun dagatinaa.